Maammanni Itoophiyaa yookaan maallaqni doolaarrii Itoophiyaa keessatti kan 58 fi 57 ture guyyaa tokkitti yookaan Julaay 29tti haga 76 dhaqe. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya Arriyoo Shaafiiti. Namoota hedduu yaada hedduu irratti kaasee namni ol dhaqee gad dhaqee hin kufuu biyyiin ka'aaraa hin ka'u inni maallaqa miliyoona tokko baankiidhaa qabu 500tti deebi'a lakkii akkasii miti namni mataa wal fixaa jira. Tu kana jennu Julaay 29tti 58 irraa doolaarrii Ameerikaa 58 irraa guyyaa tokkitti qofatti 76tti ol deebi'e. Kunis ajaa'iba garuu har'a Julaay 31 yookaan guyyaa 31tti immoo baankiin daldala Itoophiyaa doolaara Ameerikaa 77 tuqaa wayitti jijjiiraa jirani. Kun immoo guyyaa har'aati. Har'i Julaay 31 isinii galeera jedhee yaada. Kana irratti namni hedduun yaada kennee fakkeenyaaf Dubaahiin guyyaa dheengaddaa karaa baankiitiin karaa gabaa gurraachaa miti. Karaa baankiitiin birrii 15 ture. Birrii 15 saantima wayirraa baay'ee waliin fagaatu. Garuu birrii 18 haga 20 guyyaa tokko keessatti Julaay 18 irratti Julaay 29 irratti guyyaa tokko keessatti qarshii meeqa akka dabale argaa jirtani. Saudi Arabiyaan kan 15 ture qarshii 15 ture yaani Dubaahiidhaa fi Saudi Arabiyaan wal faana deemu. Fakkeenyaaf akka gabaa gurraachaatti yeroo Dubaay 31 Saudiin 30 faa ta'a. Gari immoo ukkulukkulii dhufa wal qixa dhufani. Fakkeenyaaf dheengaddaa 15 turani jira lamaanuu 15f halaalaa wayi 15 kan keessa deddeemu akka gabaa gurraachaa osoo hin taane akka baankii Itoophiyaa akka baankiitti jechuudha. Garuu 18 haga 20 dabalee akka itti gurguramaa jira jechuudha. Kuweetiin dhibbaaf wayi kan ture karaa baankiitiin birri 240 gale Julaay 31 yookaan Julaay 31 jechuudha. Qarshii 240 gale. Garuu gabaa gurraachaa osoo hin taane akka baankiitti. Akka baankiitti akkuma isinii himee ture gara 200tti kan dhiyaatu dhibbaaf wayiidha malee 200 iyyuu hin guunne. Garuu guyyaa muraasa keessatti 240 gale har'i Julaay 31 waan ta'e jennaan. Tarii gabaan gurraachaa namoonni biyya biraatii maallaqa ergatu akkam ta'a akka yaadutti obsuutu gaariidha ammaaf jedhee tan yaada obboleewwan kiyyaa. Otuu isa kadhe gaddaa himnu otuu Julaay 29 dubbatu otuu Julaay 29 irratti namni wal faxaa jiru gaafa 31 guyyaa tokkitti qofa gaafa 30 qofa jidduutti dhiise gaafa 31 77 galee doolaarri Ameerikaa. Biyyi kana irratti hin kuftii hin kaati garuu mootummaan kun waan biyya kuffisu yaada jedhee hojjeta jedhee hin yaadu. Itoophiyaan sababa maallaqa kana ol ka'ee jecha yaani kanumaan wal qabatee dheengaddaa baankii addunyaarraa liqaa doolaara biliyoona 13 tuqaa shawwaynatti fakkaata akka jirree himanutti kana argatanii jiranii kunis guddina biyya keenyaaf faayidaadha jedhee tan yaada. Walaakin immoo mootummaan yeroo biyya guddisuudhaaf tattaafachaa jiru kana irratti namoonni hedduu yaada kaasanii cinqamaa jiran biyya akka kuftu yaada jedhee hin yaadu. Mootummaan inshallah Itoophiyaan gara olma deemaatti jedhee tan yaada. Akkuma Finfinnee keessaa fi naannoo garaagaraatti bakki fincaanii bakki namni fincaanitti fincaanu shinti beetii bahu hamma garuu bakka daawwannaa bakka hawwatamaa ta'e yeroo muraasa keessatti akkas taate tan yaada. Itoophiyaan kana godhanii nu agarsiisaniiru hagalatuman. Itti aansuudhaan waa'in paaspoortiin namoonni hedduun paaspoortii as shukkaayii baafachuudhaaf biyya alaa fi keessaa cinqamaa turani. Kan biyya keessaas galmaahanii kan waggaa taa'an jiru. Garuu dhiheenya kana immoo haga baatii 4tti gassiqee jira. Itti aansuudhaan garuu akka mootummaan jedhetti kana booda yookaan dhuma baatii kana irratti sanee yookaan immoo hamleen dhume sanee ji'a itti aanu kanatti amma guyyaan 25 natti fakkaata. Har'a 26 guyyaa 4 booda yookaan sanee tokkorraa eegalee paaspoortiin kana booda akka mana deemame galmeeffamu nu goona jedhamu muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad. Paaspoortiin kana booda namoonni 200,000 150 baafataa jiran harka daldaltootaa haa ta'u warra achi keessaa haa ta'u haala godhanii tooftaa fedhaniin baafataa jiran gaabbuuf deemani. Namoonni biyya alaarraa galan sababa viizaan gadhiifamee jiru jecha batalay Saudi Arabiyaan faa baay'inaan namoonni Saudi Arabiyaa dhufan 150,000 namoota baafataaranu hedduun beekaa dhagahaas hin jira natti mamaas jira. Waan kanarraa of eeganii gizee
kuma lamaaf dhibba shaniin baafatanudha gizeen kun. Garuu nuti gizee keenyatti 600 baafanne amma akkas ta'e paaspoortiin ganaa akka mattaawqiyaa yookaan mattaawqiyaa irra rakasee mana deemameeti kan galmeeffamee kan kennamu rakashee jechuudha. 200 irraa 2,500 paaspoortii baafattanii 1,180 immoo lafa bitadhaa. Re'ee, hoolaa, sangaafaa bitadhaa. Maatii keessaniifaa masgida jaaraa. Waan xiqqoo jedhii waan guddaa kasaaru jedhama. Obboleewwan kiyyaa irra deebi'uudhaan sanee tokkorraa eegalee har'i guyyaan 26 akka lakkoofsa warraa Itoophiyaatti sanee tokkorraa eegalee akka muummichi ministeeraa jedhanitti gaafileen uummataa hedduun kan deebi'ee dhumaa jiru yookaan immoo deebi'aa jiru. Paaspoortiin akka duraarraa ammas baatii 5-6tti gad deebi'ee haga baatii 4 baatii 2 fi baatii tokko keessa kan kennamaaru yoo ta'u ammas immoo kana booda kana caalaa rakashee maallaqni 2,500 ta'u sanaa gadi ta'uu mala. Paaspoortiin lammiin Itoophiyaa hundinuu akka paaspoortii fudhatuu fi akka mana deemanii galmeessanu godhaa jirraa jedhani. Kanaafuu 250 baaftanii hin baafatinaa 200 baaftanii baafatinaa 70 baaftanii 70 jechuun har'a baararraa fakkeenyaaf warra Suudi Arabiyaa yoo ilaalle baararra qaxxaamurtanii dachee nyaatanii cinqamtanii beelaatanii kadhatanii rukutamaa ari'amaa barahaa keessa bulaa goddinyaan keessan du'aa dhaqxanii re'ee namaa eegaa xurataa xiraahaa ari'amaa yaa kalb yaa hayawaan jedhamaa dalagattan waan ta'eef 250 baaftanii ganaa iqaamaan baafadhee achitti bashannana hin jedhinaa. 250 keessa lafa kaa'adhaa. Masgidaan jaaraa, beet kiristaaniin jaaraa, sadaqaa kennadhaa, nama rakkataaru jira, nama lafsisi gagaanaa bakkee bulaaru jira. Birrii keessa maa baaftan paaspoortii birrii 600 paaspoortii 200 ta'e 2,500 jettanii. Baatii muraasa qofa obsuudha. Garuu haa ta'u malee nama ajaa'ibu obsanii eeguurra jarjaraan baafachuudha. Garuu otuma jarjarri kun qaxaramu baatii 6 isa 2,500 itti dhufa. Kun garuu dogoggora guddaadha. Waahii paaspoortii guutumaan guututti isinii himee jira. Annan baasa osoo hin taane akkanatti baafattu. Waahii maallaqa Itoophiyaa ammas oluma dabalaa jira. Garuu kana booda immoo haga 100tti deeman itti fakkaata. Doolaalii Ameerikaa, Riyaalii Suudii, Kuweetii fi Yuuroon akkasumas dirhaamni diinaarri akkuma kanaan ol adeemaa jira. Maallaqni eessa akka dhaqaaru rabbuma beeka. Garuu sababa kanaan immoo Itoophiyaan hin kufti hin beelaati jennee hin yaadnu. Qaala'insi jireenya Itoophiyaa kana caalaa gadi bu'u akka gadi bu'u abdii qabna kana irratti jechuudha. Maaliif mootummaan haasaa qofa osoo hin taane hojjetee kan agarsiisaaru bakka fincaaniif bakka shintibeetii itti bahamu hedduu bakka ajaawaa xiraahaa namoonni hedduu funyaan qabataa dabarfatu har'a garuu akka dhaqee achi dhaabatee waa daawwataa oolu gargaarsa rabbitiin kan godhe mootummaan ammas kana akka biyyi miidhamu godha jennee hijaannu faqat. Kanaafuu nama waan gaarii tokko hojjete isa boriitiifis gaarii hojjete jennee eenna. Obboleewwan kiyya namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhaa laayik godhaa ammas waan dabalataan waan hin fidee dhufu isiniin hanqaa.